Akkam jirtu jaalatamtoota hordoftoota jechoota appii nagaa qabdu fayyaa qabdu bakkuma jirtanitti nagaa fi fayyaan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Mata dureen keenya ka har'aa bilbila jaalallee kennaa, bilbila niitii kennaa, bilbila dhiirsa kennaa, bilbila nama hordofuu feenuu akkamitti hordofuu dandeenya, waan warri dubbata keessumatti bilbila jaalallee kennaa akkamitti waan isiin yookaan inni bilbilaan haasa'u akkamitti hordofuu dandeenya, tokko tokkoon osoo hin dabarsin, osoo yeroo irraa hin tursin, yeruma inni bilbiletti akkamitti akka mesejiin isin birga'u, akkamitti akka iimeeliin mesejiin bilbila inni dubbatee voisiin yookaan ammoo sagaleen isaa waraabame isin birga'u akkamitti godhuu dandeenya ka jedhu isinii dhiyeessaa. Viidiyoo kanaan duras dalagee jira, irra deebi'inuu dalagii naan jettanii komentii baay'ee waan naa kennitaniif anilleen ammoo viidiyoo kan irra deebi'ee dalaguuf dirqame. Warri viidiyoo duraanii irratti isinii hin hubatin, addaan isiniin bahin, viidiyoo kan irratti sirriitti addaan isiniin baha, na hordofaa. Bilbila jaalallee kennaa waan inni dubbate yookaan isiin dubbattee akkuma inni dubbateen osoo hin tursin akka inni nu birga'u godhuu fi sagalee isaa waraabuu fi yookaan sagalee isii waraabuu fi jalqaba Google Play Store dhufne barreeffama kan barreessina jechuudha. Call Recorder S9 Automatic Call Recorder Pro jennee barreessina jechuudha. S9 bakka jettu kana akka hin taganne. Maaliif inni viidiyoo kanaan durallee viidiyoon akkanaa tokko dalagee isinii dhiyeessee jira. Viidiyoon suni irra deebiinuu dalagii komentii baay'ee waan nagaif anillee waadaa waan isiniin seenee fi irra deebi'ee isinii dalagaa jira jechuudha. Sirriitti qalbeeffadhaa na hubadhaadha. Erga kana Google Play Store keessannee barreessineen booda download goone install erga gooneen booda akkana nu baasaa jechuudha. As bira dhufne open jennaan. Yeroo nu open jennuun akkana nu fida jechuudha. Maal goona amma kuni nu gaafata. Ati viidiyoo kana appilikeeshinii kan fayyadamu yoo barbaadde heeyyama sirraa barbaannaa, biyya kan kee keessatti heeyyamsiifachuu qabdaa yookaan ammoo seera kenna waliigaluu qabdaa ka jedhu lamaanuu akka hin daganne okay jennaan jechuudha. As bira dhufne okay erga jenneen booda akkana nu bahaa jechuudha. Kuno amma lamaan kana heeyyama isaanii irraa fudhannee jechuudha. As bira dhufne continue jennaan. Continue erga jenneen booda akkana nu baasaa jechuudha. Waan biraa wanni nu goon tokkollee hin jiru. As bira dhufne allow permission jennaan jechuudha. Allow permission erga allow permission jenneen booda as bira dhufne allow jennaani, ammas allow jennaani, ammas allow jennaani, ammas allow jennaani dhume jechuudha. Amma maaliifini ammallee heeyyama kenna nu gaafataa jechuudha. Heeyyama yoo dinne appilikeeshiniin kun nu dalagu. Kanaafuu as bira dhufne okay jennaani. Sambooda maal goona bilbila keenya keessa dhufne ammallee as bira dhufne heeyyama nu gaafataa jechuudha. As bira dhufne allow jennaan. Ammas kuno mallattoo kan as bira dhufne buluu goona jechuudha. Amma kun allow ta'ee jira jechuudha. Uf duuba deebina gara appii akkana nu baasaa jechuudha. Akkana nu baasa. Amma appiin kun waa baay'ee of keessaa qaba. As bira dhufne kun sarara sadeen kana bira dhufne tuudhaa jechuudha. Asirra sarara sadeen kan irra tuudhaa. Erga sarara sadeen kan irra tuudheen booda akkana nu baasaa jechuudha. Kun ammoo automatic recording kun onii ta'uu akka hin dagan sheek recordii bilbila keessan yeroo waraabsu meseejii akkamiin akkasini ergu nama bilbila bilbileef son ID isaa hin feetam, lakkoofsa isaa hin feetammoo hin feetanii yookaan ammoo background bilbilli keenya kun appiin keenya kun akkamii akka fakkaatu kalarii background appii keenya jijjiiruu yoo feene jechuudha. As bira dhufne tiimii kanarra tuunidha. Kun akkana nu baasaa jechuudha. Jijjiiruu hin dandeenya kalarii garagaraatti. As bira dhufne piiniin kontirool godhuu dandeenya. Meseejii yoo nu dhufu bifa kamiin akka nu dhufu as bira dhufne meseejiin nu dhufu suni memorii keessatti nu rikoordi haa ta'u moo automatic emailiin nu haa ergamu moo dropboxiin nu haa dhufu. Dropboxiin illee waanuma akka emailiiti ka meseejiin namaa dhufuun jechuudha. Google Drivein kunillee waanuma akka emailiiti ka meseejiin namaa dhufuuf jechuudha. Amma nu maal goona as bira dhufne email jennaan, auto email jennaan. As bira dhufne erga kantuu hin booda maal goona enable bakka jettan as bira dhufne enable goona jechuudha. Kun diimaa goona
amma emailii keessa filanne jechuudha. Anamma kun emailii kiyya filadhee jira. Kana emailiin kiyyas bira kun filadhee jira. Emailii itti guunne jechuudha. Amma maal erga nu emailii itti guunne booda akkana nu baasa jechuudha. As bira dhufne test connection jenna. Kun laala as bira Gmail authorization successful jedha. As bira dhufne test connection jenna. Kun test connection amma laal message nu ergee jira. Emailii kana kanu itti guunne kanaani message nu dhufee jira. Message nu ergee jira. Amma emailii amma itti guunne kana message nu ergee jira. Wanni kun hin dalagamoo hin dalagu. Emailii itti guutan sun keessa seentanii laallattanii jechuudha. Kana booda wanni nu goon tokko hin jiru finne jechuudha. Garuu appilikeeshiniin kun eenyu rabbo bilbila nam isin hordofuu barbaaddan yookaan ammoo bilbila hiriyyaa keessanii yookaan bilbila jaalallee keetii kaata hordofuu barbaaddu sun irra buuftaa jechuudha. Appilikeeshinii kan achirratti daawunlood goote itti guuttaa jechuudha. Ergasiin booda dhume dubbiin amma booda teestii kana yoo amma emailii dhahee meseejii naa dhufe jira. Wanni kun akka dalaguuf akka hin dalagne sirriitti addanaa baasa. Kanaafuu itti fayyadama. Appilikeeshiniin kun baay'ee isin gargara waan garagaraatiif isin fayyada hanga qophii biraatti wal agarrutti